akkanaga mistira dubbiin hay alaabaa hogguyan alaabaan dhaabbata waan tokkoo beesisu khaayoon tun guutuun isii rabbi kafruura jaaramte jechuu isin mana barumsaan seenne hanganan beeytani ha deebite amantiin taane dubbiin tun uffanne aadaan harargeen takkana qabdi maaltu kana awaaju jira kun khanaati jee nama dabaasa kitaaba mana barumsaa khaddabaasee jira anoo biyyumatan hin jiru khanu magaalatti harka namni uffatutti hin jiru gaafii saniin eenyu gowwoomsita iyo hay aadaa ibaadaan tahineefoo anoo bilaashin lafaa ni yaaddeeti kitaabni kun guutuun eeggataa bar yeroo laal qaaliidha na gubdeeti malee bilaashumaan lafaa maali sammuun teessan isin yaaddu isin gabroota aadaa rabbi isin godhin guyyaa du'uu teessu Allahu alam yaa waylaka wallaahi rabbiin sakan gabroota aadaa rabbi isin godhin ani uffata aadaa alaabaan akkanaaf akkaneetti alaabaan tun maal jechuudha ta aadaati dhorkaadha jee odoon ji'ee hoo himoo ni dhageeyse yoo dhageeyse hoo ati muslimaa deebisaan ta'e tana akkiin jee wahuma isaan rabbiin akkanaaf akkana jedhaniif hin feene jee ati tun silaaleessuu dhabdeeti tanarra dhiiroo haalli dhiiroo kitaabni rabbii dhiiroo akkamittuun silaaleessuu dadhabdeeti abo akkamittuun silaaleessuu dadhabde rabbiin akkas jechuun silaaleessumaa dadhabdee hayaboo haa wanti kun wahuma rabbiin akkana jedhaniif hin feeneen jee abban fedhe yoo na gaafate waaniin an hin feene magaalaa bahee nyaataan an hin feene nyaachisuu danda'a maali barumsa qabdanii fi waan yaaddan keessa waaddan baafattaniifi tokko haya rabbii keetiin guddina isaa sitti hime si hadoochuun qabu inni ati rabbii keetii fi rabbii abbaa keetiiti oromoon tun namarraa uumamte qabdi nabiyyi aadami ilmaan nabiyyootaati wanni ati asii qushaashini udaan ati haasoytu kun maali nuti lammiin teenya nabiyyootarraa dhufne nuti ilmaan nabiyyootaati ilmaan shayxaanaati miti akka shayxaantichi jiru hiwo nuti ilmaan shayxaanaati miti ilmaan nabiyyiiti alhamdulillahi rabbil alamin akkasi qiyaafadha waa lamaan isinii hima namni nama jaalate hojji kaajan namni nama jaalate hordofa jaan faashina eenyusti si fardi faashina abbaas fardi sanii wajji rabbi si kaasa nama du'i dachira jiru guutuu hundarraa nabi muhammad harabbi na barsiisanii hunda naa caalu akka rabbiin kiyya hunda naa caalutti tokko hani rabbi kiyya qixxeessuun qabu walaa maaree fi walaa minaan mintee hundarra rabbiin naa caalu islaama jechuun butamaa jechuun ajajaaf ajajaaf haya nin jira warra juu hiikkaan islaama juu ani ajajaaf nin jiraan eega maqaa kiyya ta'e gaafni ati tanaafi isin walirraa garuu hukka daddarbaa godhu eessaa danda'amu haasawa faayidaadhaa akka rabbi nuu godhu walit qabaa haasawa kiyyarraa amaanaan rabbi ta'e isin geessu taninan isinii dabaasuu fedha waa lama akka tafakkurtuun fedha waa lama akka tafakkurtu nama niyaate keessa sin beene jettee ifi waadii dhaloonni keenya ka jennu ka isaanii jecha dararamnu kun niyaatiyya keessa nan beekan nan beeytanii isin hin beeku an bilaash laffa'uun tiyyaa miti taakka sammuudhaaniin isinitti haasa'e qaban akka jejjan sheekul islaam rahimahullah yaaboo rabbiin kun jejjan namalee wanni je'eef muraanni namaan guutamu niyaate sin beeku yaaboo haati kheyrii biroo niyatte kunta biroo si niyata kasi wal dhabdii bara mookam ati nama du'ee qabrii jiru jazaa si kafala
namni alama dachirra jiru kun jaza si khafala yoom si quba qaba namni jiruun isaatu mataa naanneessite ati aadummaan isiif jecha rabbi dhabduu feesaa dhufti. Aadaa jechuun haalaa amala namaa jechuun haalaa amala abbaa kiyyaa as dhiyeessi gamana as fiti. Haalaa amalli abbaa kiyyaa rabbi kiyya na dhiibsisuu hin qabu. Gaafuma na yaachisuullee hin qabu. Hoo huccuun tiyyatuun haalaa amala kiyya taatee an tana yoom fedhe joollee tiyya yaachisuu hin qabu. Sammuu qabdanii as dhiyeessiteetii bara. Godhi humaa hin qabu baay'ee. Kanaa jecha immoo waan yaaddoytee dhukkoytuuf qabdaati. Namni kanaa jecha du'e shahiideedha ni jetta eessatti lafa tetteessi. Man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya al-ulyaa fahuwa fi sabiilillaahi. Agartee asit deebii namni tokko yaada isaa burqisiisuudhaaf waa mizaanuu qaba. Aadaan tuni namaaf jecha jechuu hogguu gootu yoo sawaaba rabbi sii katabe malee waan namni niyaate keessa quban qabne bilaash ifin laffaasisin taaka. Yoo laffaatus waan rabbiin wal si dhoorkuuf hin laffa'in lama. Namni nama jaalate wajji qiyaamaa haajani nama rabbii wajji si haasuu taa'u yaadadhu. San barbaadi sanii wajji ta'i mizaanii deemu mizaanii bobbayii gali. Walaa arabaa fi walaa arabee fi jinnii isii dhaadhabama isii hin beekwan. Bani aadamii namni nama taaka. Keessaa namni keenyu nama rabbii isa uume beekuun nama kiyya. Akkana yoon juuhoo nagganni kanaaf barakaa qaba. Kanaan niyaatiyya na beeka. Kanaa hamileetiyya na beeka. Bakka qaalittiin gurguradha. Kana naa wayya hundarra. Hundarra kana naa wayya. Taphni hin jiru. Kabiroo immoo kadbilaashi laffa'u. Obboleessa kiyya obboleeytiitiyya. Nama salaata keessa dogongoreen subhaanallaa janiini subhaanallaa jini. Haa yaadatu. Nama qiyaamaa wajji kaafamtu laalladha. Tun deebisaadha. Jaalalti wasanaa fi baatu bilaash hin laffa'in nama niyaatee keessa sinbeeneef hin laffa'in rabbiif jecha malee. Gabricha aadaa rabbi sin godhin gabricha rabbii malee. Itti yaadi sirriitti itti yaadi. Meeshaa galata hin qabnetti hin laffa'in siin jedhe. Galanni sii maali? Namni hamilee teessi beeku hin jiru namni jiruu isaa malee si quban qabu. Eenyu jecha rabbi dhiibda hiriyaadha. Kanaan wali araarsettee manguddummaa iddoo tana deemta. Awwaaman rabbi manguddummaa wali araarsuun qabu akkuma inni jennaa taa'u. Abiibakri Siddiiq wanni jaameef hiikkaan isaa kana jallaan. Akkaan dhugoomsaa jechuun Siddiiq jechuun kun. Hin mari'adhu rabbii kiyyarraa jeejanii qabu. Naaf isin sababa marii wallollee bara. Muslimuma taaneeti meef rabbii kana irraa mari'annarra wallollee bara. Ani wannin jibbeef uffata aadaa wannin jibbeef alaabaa kana kun gurraacha kun diimaa kun adii kun sifa rabbiitii waaqa gurraacha garaa garbaa arrabbii kiyyaan akkana ju'uu qaamaan naa dudha hin fedhu. Wahuma isaan rabbiin akkana ja'aniifin hin feene. Tamaqaatii miti, ta miidiyaatii miti, ta qalbiidha rabbi haa godhu sanii galata qaba hammumaa'u. Taakka. Tanaa jecha loltaati. Heebo tanaa jecha loltaati. Dhuguma si haa godhu yoo jetteen ga'uu qoy. Mookam irraa mari'attaati. Rabbii kee kanarraa mari'attaa. Alaabaa hiikkaanju waan as jala jiru guutuu hoogganaa baroomsa baratte keessaati maalumaa sii gali. Hiiba? Allahu akbar. Itti hidhate imaama jechuu bara. Hin beektu ati hiikkaa alaabaallee hin beektu jechuudha. Laal aboodis ish wallaahi gizee takka wanni gadi galu waan jaal. Namni sammuu isa fayyadamuu qaba. Haasawa beekuu qaba. Amantiidha jechuun adda akkamii bahuu dhabe. Laal wanti kun kanarratti akka manaa gootee gombisaa gootee kana gubbaa goota. Haya kun kabiyyaati. Kun hakkanaati. Kun hakkanaati. Mallattoo tana maaliif godhattan jennaan tanaaf godhanne mana baroomsaa keessa barsiifamu jira.
ها دفتر الرجل كتابه واقفتها جل قلين سرجل أها إذا أبنكم وانتو ونن للزو لال سمو كنا تنسلافو داني غدان دا وني النبي نمني كنا دمبيني همار أهلي أفقو منو جي لال فوتي ونن للزو ربي نتتي أمنو ربي كناتيا نمني أمتا توقف فكاتي أمتا مسان الرأي نمني أمتا توقف فكاتي أما فيت خنا فوتي أمتا بورت هجو خنا نمني خاياتي خنما وجي خافا مجي أتي شريعة ربي تنربيتا ربي خنا ربيتا خنا جو خنا أها هيو مي خنا كينجي مي كما أقول مي ربي خدي دين كيسان الدبابة ربدنيت خانين يدي مسل شيخ أجين جبر تقوتو نين إسلام أجيه درجو جولة تينيا غبروتا آدا خنا دفيبا غبروتا ربي ربي نواقولو غبروتا آدا خنا دفي شيخ أجين جي جرّو من إسلامي أبونا إسلامي ساجول لنا خوتو جنين سي إسلامي سنا شيخ بيرا جيسن جنيبا هوغو شيخ بيرا جيسن خانين يدي مسل كا شيخني مجا شهادة جيسيفنان شيخ جرّي قنيس نجا إسلاموين جامله إسلامو ما تنا رواتا كم بيخني خناس جرا شهادة أنواع جيجي كسيسي جيجي خوتا كبدا إسنيس خيسن بيتن كواتك يبو أنفتا كنا خنما جيتي نمفين وغانجو إسن هنگا دلتني أسجيسن واني منا بروم سب برتني سنينگل شريعة إسلاما غافتني مبرّي جالala sammu isinnan ne isemale hangana nuwa beetani beekat jalalti ije nama boysiti khitaba jureefu nime arrabbi khiyam tirratti mircaan godhu ji jalaba ilan akas ji jalaba ni baata akasit nama rabbi ni taata he akasit yoonif namni kun asumaan akka guddatu taate wanti kun waan akkanaa leellisaa melekanni kun kanaaf godhame هاي خنا ملء خبره خوق نمتون الدد بدتني أتكلم جيزت هي أرمو فندي بكما تكما قدام يسيبين نما الدد تقدامي والله ودي تك هنجيسين أوف نما جتشيف تاجا بقوتان سيني أكاسيتي نمنكون الدبا فتوك بدير ربيسا توكو وني ولينتانو وني تهوك أبدن نما ربين قياما وجسخاس وليلالك نمني نما جالته هردو خيال المرء مع من أحب يوم القيامة نما جالته ولي لالدا نما ربيتي نما خيا كنا كيس كتب ربي سيا كتب إيه أنغا أصدرا ثالث سومته سياسة ربي بافترا توبر أنما نافيس إنما أبوليني سفي تكرر أبنا إيه ختامني ربي نوف كتابا ختامني ربي خون خطلاني ربيتي فارسي خنمني ربيتي سفارسي خود خجالته خجبه فارسي وان الرابل فمتكن كف ساينسي خيستي سمود الدبسيس مسلم في كافر الدبسيس يبو تمام حاسبو توكو خشريان اسلام آدا عرباتي شريعة اسلاماتي تو آدا تيني ميدجو ونقون اسنك دمسي واتك شو تكو اسن كيسافي guututti kan fudhatin xiqqoo isin keessatti hafe buqqaasii bakkatti xaaradha bakkumatti harka dhiqadhu harka buleen hin nyaatini bakkumatti islaamoyitee rabbii keetii fi abbaa keetirra siif caalaa diin kun naaf caala rabbiin kee abbeetirra siif caala naaf caala akkana kunu sambooda hogguu wal taanee wahuma shari'atti barbaachisuu naa tahaa شودي جدلو دي ساجي عمر بن الخطاب ريفوني ميبكت استقامة دين كان رزق جا شودي جدلو دي ساجي جلال روغان الثعالب بر اللفظ ما دي دبيتو كسي هوكو زين دفت كاتين جينا هوكو كنا اكاتين جينا موكم كيتو مجير تسانين اكاسي هايا هوكو كنا دوبا كمي جيرانا وان سغيزة جلوسا ربين بيغيني سانتاتوغا موكم أكا أتكال جتو ربين سبيغيغا أبو
maqaa dhalootaati maqaa sabaati suuta suutaan awwaa rabbiin nan kafarsiisan meesiifiin hima naajjabaa odoon tahin akkas niyadhu akkasitti dabaafadhu siin jechuu kiyya akkas niyadhu akkasi adda baafadhu dubbiin dubbii akkasiiti maqaa oromummaatiin suuta suutaan akkana jechuun duubni dubbiidha akkana kuni qotii baasinaan jaa siyaasaa tan hunda namni jaartii jalloo alaa waliin lallabu jedhee waa mashaqaa girriyaa poleessu ijoollee teenya gabroota aadaan ta'ina gabroota rabbiin waa godhu walumaanuuhi alwalaa walbaraa rabbiif jecha jibbuu rabbiif jecha jaalatu oromoo tana warra rabbiif jecha eegattuu fi rabbiif jecha jibbitu rabbiif jecha jaalattu qabdaa'ii hin qabu yoo jette aboo jibootan ta'ini nama rabbiitiin nama keeti nama rabbi beekuun nama keeti duuda dachiirratti waan kaabaan xawaaf nagartu ati himoo malli ati akkasii fi akkas naanneessitu sun ni dalagaa rabbii khaybiratti yoo boosha waddiin sun sirruma dalagaa nama rabbiiti barga aadaan teenya tunis maarreen teenya tunis maarree mee sirruma dubbiin sun sila bakka akka gaariitti qoma keessa akkas si goote san rabbi nuu beeka sanii achittuu si ballisa qabrii si eeggata mana keetii fi maallaqa kee hiriyaateetis si dhaala jaartii kee namaa fuudhuu ta'a rabbisu ta'a ati lammii jecha rabbi dhabuu deemtaan akkamitti tanamaa tuuyxee jettee miyati tatanarra jabduu sitti himu taranyaa gaafa ati duute jaartii ta'e dhiiraa fuudha hiriyaa ta'e ilmoo ta'e hiriyaa ta'eetiin mataa keessaa gattumee ergata gaafa rabbi qattere abaarsan sehin rabbumaa takka qoodee kaayee dunimaa takkanaati jiruu kanaati jecha dii rabbi deemdaati karabbiin tana dhoyseenii taa'u'ee mana ati itti laffaate nama keessa galuu ta'a qabeenya kee namaa qooddatuu ta'a ilmoo ta'e namaa mataa keessaa gattumee ergatuu ta'a ati jiruu rabbiin duuba isitti tana qaddaree duubaan taa'uuni tanaa jetteeti hibo tanaa jetteeti walittiin araarsa jetteeti rabbiin akkana jechuu isaaniitiif jibbeen sinjuu tanarraa dararamteeti tana araarsita kasitti saniifuu keessa adda baafatuun gaaruma adda walii baasuunis gaaruma rabbiif jecha jaalatu rabbiif jecha jibbuu waanju haa kun ammaaf asumatti waliin gaadha adda walii baasaa barakallahu fiikum jazaa gaarii isin yaa kafalu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh